Kabajamtoota hordoftoota tuubii kiyyaa taraan dura bu'uura dhimma gadaa laalchisee yaada lama walitti aansee isin dabarsuun gahee yaadatamaa. Har'a immoo yaada sadaffaa bakkan dhaabirraa ka'uudhaan isiniifan dabarsa. Yaadan taraan dura dabarse lamaan keessatti Oromoon barbaachisummaa gadaadhaa akka hubatee gadaatti deebi'uudhaaf fayya akka qabu kan immoo artistoonni Oromoodhaa hayyoonni Oromoodhaa gara adda addaatiin akka dubbataa jiranii rakkina Oromoo hundaafuu falli gadaadha kan jedhu dubbatamaa sirbamaa ergaan dabaraa waan jiru akka jiru ibsee fedhii Oromoon gadaatti deebi'uu qabu kanarraa ka'uudhaan gadaatti hoo deebine immoo lafumaa ka'anii gadaatti galuu hin danda'anii dura naamusa gadaan qabdu ilaalcha gadaan qabdu dhaloonni gonfatuu qaba. Oromoon gadaa warri gadaadhaan bulu daa'ima isaa dabballee irraa qabee sirna gadaatiin safuu gadaatiin bocee guddiseeti gaafa ga'an immoo safuu gadaadhaa fi amala gadaan ilaalcha gadaan irraa eegdu san guutee akka jiraatu qopheessan jechaadha. Je'eetan lammata immoo dhaloonni ammaa kan yeroodhaa gadaarraa fagaannee amala adda addaa keessa cuumamne kuni akkam taanee gara gadaatti deebinee qulqulloomina gadaa nurraa barbaadu eegnee jiraachuu dandeenya kan jedhus yaada irratti kennee gadaatti deebi'uudhaa fi bu'uurri calqabaa dhugaadhaaf iddoo olaanaa kennuudha. Dhugaadhaan buluudha. Gadaan tuulamaa dhugaa waaqa waaqni dhugaadha jetti. Dhugaadhaaf iddoo olaanaa kenniti. Dhugaanii wani dhugaadhaan wal madaalu wani dhugaadhaaf filmaata keessa hin galu Oromoo biratti. Amala nurraa barbaachisu keessaa tokko olaantummaa dhugaati jedhee kanas ibsee itti aanee immoo haala qabatamaa amma lafarra jirutti namni fayyadamaa jiru, namni muudamaa jiru, namni qabeenya godhataa jiru. Warra malteedha, warra dharaati, warra dhugaan deemuu miti kan guddataa agarru. Kanaafuu lafarratti wanni mul'atu kana oduu ta'u sirna gadaatiin hoo bulaa jennee Oromootti himuuni sirni gadaa kunis haala qabatamaa yeroo wajjin kan hin deemne fakkaatu gaaffiin jedhu akka jiru kaasee dhugaa fi karaa dharaatii fi karaa dhugaatiin jiraachuun wal caalummaa inni qabu faayidaa inni qabu sagantaa amma itti aanufatti isiniifan ibsa jeetan dhaabee amma asumarraa hin ka'e jechaadha. Kanaafuu addunyaa kana gubbaarratti filmaanni jiru karaa lamaan jiraachuudha. Tokko karaa dhugaa hordofuudha. Kan biraa immoo dhugaa dhiifnee karaa dharaatiin sobnee kijibnee fakkeechinee waan nu barbaachisu hundaa jiruudhaaf waan nu barbaachisu qabeenya argachuudhaaf waan adda addaa sobaan karaa kana gorree fayyadamuu danda'uu fi karaa dhugaa qabannee deemuu danda'udha. Egaa karaa dharaatiin dhugaa deemnee horuu mallaa qabaachuu akka dandeenyu, meeshaa qabaachuu akka dandeenyu, mana gaarii konkolaataa gaarii qabaachuu akka dandeenyu waan lafarratti argaa jirru waan mul'ataa jiru kuni gaaffii hin qabu. Namni karaa sobaatiin karaa dharaatiin deemee maal argata kan jedhudhaa fi dhaloonni hunduu qabatatti waan arguuf kan hin amanaa jechaadha hin argas. Garuu karaa dhugaa deemnee immoo maal fayyadamna? Maaliif karaa dhugaa filatamaa ta'e kan jiru immoo deebii kennuu yaala. Dhugaadhaan buluu jechuun sammuu qulqulluu, sammuu walaba, sammuu cimaa, sammuu sabboonaa, sammuu qaroo, sammuu ofitti amantummaa qabu qabaachuu jechuudha. Karaa dhugaa hoo deemne wanni gonfannu cimina sammuuti. Qulqulloomina sammuuti. Sammuun cimaan, sammuun qaroon, sabboonummaa nu gonfachiisaa, qaroomina nu gonfachiisaa, ofitti amantummaa nu gonfachiisaa, cimina sammuu arganna jechaadha karaa dhugaa deemuudha. Kanaafuu hordoftoota kana wanni akka wal biratti madaalan laaluuf meeshaa qabaachuun wayyamoo sammuu qulqulluu, sammuu cimaa, faayidaan sammuu cimaarraa argamu maal inni kan jedhu. Holaallee sammuun cimaan
qaroomina qabaa, sabboonummaa qabaa, iftoomina qabaa, ofitti amantummaa qabaa. Kana bira dabree wanna hundaa namni ilmi namaa sammuu qulqulluu qabaachuudhaan waan isatti dhufullee, rakkina isatti dhufullee, dhukkuba isatti dhufullee, waan biraa isa duratti dhufullee dura dhaabbachuudhaaf falmuu kan dandeessu namni dura sammuu cimaa qabaachuudha jechaadha. Kanaaf karaa dhugaa hoggaa deemnee sammuu akkanaa kana qabaannaa. Sammuun akkanaa kun immoo qabeenya namni nan qabaju san waan meeshaa san caalaa. Kanaaf gadaanii karaa dharaatiin deemanii meeshaa argachuurra, meeshaa qabaachuurra sammuu qulqulluu namni qabu, namni sammuu bilchaataa qabu hin caala jedhee waan amaneef waa'ee meeshaa saniif iddoo kennuu baatee dhugaa sammuu qulqulluu, sammuu cimaa, sammuu qaroo nama gonfachiiftu kana qabaachuudhaaf dhugaa filatee Oromoon karaa kana deemee jechaadha. Kanaaf asirratti isinumti egaa wal bira madaaltanii faayidaa dhugaan qabduu fi dhalli nama argatan madaaltanii yaada irratti kennuu hin dandeechanii har'aaf sagantaa kiyya asumarratti annabaa galatoomna.